daa'imummaa isaatti waggaa tokkotti jechuudha haati fi abbaan isaa addaan waan ba'aniif yeroo ijoollummaa rakkisaa keessa darbeera. Jaalallii fi kabajni maatii fi miiltowwan isaaf qabu addadha. Guyyoota boqonnaa fi ayyaanaatti yeroo isaa maatii isaa waliin dabarsuu jaallata. Hanga bara faranjoota 2024tti qabeenya waliigalaa isaa doolaara miiliyoona 300 kan caaluu fi namichi Hooliwud keessatti kaffaltiiwwan olaanaa argatu keessaa tokko ta'eera. Fiilmiiwwan hojjetu irraas yoo xinnaate doolaara miiliyoona 20 ni argata. Wanti nama dinqisiisus qabeenya hanganaa qabaatus akkaataa uffannaa isaas ta'ee amalawwan calaqqisuu seeraan kan jaalatamu dirqama yoo ta'e malee kooruu fi boonuu kan hin barbaanne waan ta'eef nama Hooliwud abbaa qabeenyaa akka hiyyeessaatti jiraatu jedhamee maqaan baheeraaf. Bakka jirtanitti nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya har'aaf nama of qusatuu fi miidiyaa irraa fagaachuu kan fedhu amalli isaa kun immoo dhimma jireenyaa dhuunfaa isaa namoonni hedduun beekuu fi akka filan kan taasise qabeenya olaanaa qabaatus akka hiyyeessaatti jiraachuu kan filate maqaa tujaaraa yookiin abbaa qabeenyaa guddaa jedhamee kan moggaafameef waa'ee ta'ataa Leonardo DiCaprio isiniif seenessina waan ta'eef hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Yeroo sanatti guddummaa isheetiin kan beekamtee fi seenaa geejjibaatiin balaa cimaa kan uumte akkasumas lubbuu namoota hedduu kan galaafatte namni hin beeku jedhu waan jiru hin fakkaatu. Dooniin carraa dhabeettii kun waggoota 124 duratti diizaayiniin ishee hojjetamee gara hojiitti seenuu irrattis ta'e tajaajila erga kennuu jalqabdeen boodas ogeeyyiin damichaa hedduun gama nageenyummaa imaltootaatiin sodaa fi yaaddoo qaban dubbachaa turanis balaa fi du'a namootaa booda waggootaan dhibbaa fi waa'ee doonii kanaa ilaalchisuun qaamni dubbatu dhabameera. Haa ta'u malee waggootaan hedduun booda seenaan doonii kanaa fi balaan ishee mudatee akka haraatti lubbuu horatee diizaayinoonnis ta'ee injineeronni doonii kanaa akkasumas qaamoleen ogeessa nageenya imalaa galaanarraa marii cimaa taasisuun yeroo isaanii kan dabarsanii fi ibsawwan ka'umsa balaa kanaati jedhanii kan itti amanan tarreessuu itti fufani. Gara fuulduraattis balaan wal fakkaatan akkasii akka hin quunnamneef jecha dooniiwwan gurguddoon akka Taayitaaniikis ta'e kanneen biroo tajaajila geejjibaa galaanarraa kennan tarkaanfiiwwan nageenya fudhachuu qabu irratti yaada qaban ka'aniiru. Kanaan dabalataanis gabaastonni yeroo sanatti imaltuu balaa kanarraa haftee jaarraa tokkoon booda barbaadanii argachuun haalaa fi taatee yeroo balaa sanaa irratti yaadaa fi mudannoo qabdu nuuf qoodaniiru. Mee waggootaan hedduun kanaan booda bara 2012tti galaanatti kan doonii dhidhimtee fi imaltuun lubbuun hafte kun akka tasaa haala akkamiin xiyyeeffannoo olaanaa argachuu danda'ani? Akkamittis akka haraatti ijoo dubbii ta'uu danda'ani jechuun waa'ee gaafatamu deebiin argannu immoo maqaa doonii kanaa mata duree taasifatee daawwattootaa fi kan dhiyaate fiilmii Taayitaaniikidha. Fiilmiin kun waraabbii fi kanneen birootii fi doolaara miiliyoona 200 ol baasii kan itti taasifamee fi fiilmii baasii guddaan baasisuun dorgomaa hin qabanidha. Haguma baasisaas akkuma gadhiifameen doolaara biiliyoona 1.2 galii argamsiisee fiilmii galii doolaara biiliyoona 1 olii argamsiisee jalqabaasii jedhameera. Bara fiilmiin kun daawwattootaa fi itti dhiyaate bara 1996tti badhaasawwan damee 14 kan filatame yoo ta'u dameewwan 11 injifachuun haamilee fi mudannoo dhala namaa hedduu kan calaqqisee ture. Fiilmii kanarratti taata dursaa ta'uunii fi akka jaallatamu kan taasise Leonardo DiCaprioodha. Ga'eessi waggaa 50 Leonardo DiCaprioon Ameerikaa magaalaa Los Angelestti kan dhalatee fi osoo daa'ima waggaa tokko jiru haati fi abbaan isaa addaan waan ba'anii fi yeroo ijoollummaa rakkisaa keessa darbuun dirqama itti ta'eera. Maqaan DiCaprio namoonni hedduun idda yookiin sanyiin isaa ilaalchisee yaadawwan garaagaraa akka kennan taasisee ture. Haa ta'u malee haati isaa mucaa isheetii fi maqaa kana kan filattee fi ifaa fi salphaa ture. Haati isaa Leonardo DiCaprio dahuudhaa fi ciniinsuu irraa wayittaa turtetti suuraa Leonardo da Vinci Mona Lisa jedhamu ilaalaa waan turteefidha. Maqaa kana kan moggaafteef. Leonardoon ijoollummaa isaarraa eegalee fedhiiwwan shubbisaa fi taatummaa calaqqisaa turus barumsa garuu hagas cimee deemuu hin dandeenye. Kolleejjii seenee barachuu kan hin dandeenye Leonardoon ogummaa taatummaa barachuun waraqaa ragaa dippiloomaa kolleejjii gitu argateera. Leonardo DiCaprioon amalli isaa
kan of qusatuu fi miidiyaatti dhiyaatee ana ilaalaa jechuun kan hin feene waan ta'eef dhimma jireenya dhuunfaasaa beekuu fi namoonni hedduun fedhii akka qabaatan taasiseera. Qabeenya hanganaa qabaatus akka uffannaa isaas ta'ee amalawwan calaqqisuun seeraan kan jaalatamu dirqama yoo ta'e malee kooruu fi boonuu kan hin barbaanne waan ta'eef nama Hollywood abbaa qabeenyaa akka hiyyeessaatti jiraatu jedhamee maqaan baheeraaf. Haa ta'u malee Leonardo DiCaprioon namoota Hollywood keessaa kaffaltii olaanaa kaffalamuuf keessaa tokko ta'uusaa iccitii hin dhokannedha. Kanaanis abbaa qabeenyaa ta'uusaa kan nama shakkisiisu miti. Abbaa biliineraa waggaa 47 kun haalli jireenya isaa fi sosochiin kan biroo maal fakkaata? Qabeenyi isaas hagam kan jedhu haa ilaallume. Ogummaa taatummaa fi fiilmii hojjechuun yookiin piroodiisariin dabalataanii investmentota haxxummaa itti dabalatee galii kan argatu Leonardo DiCaprioon hanga bara faranjoota 2024tti qabeenya waliigalaasaa doolaara miliyoona 300 akka caalu ragaaleen ni mul'isu. Leonardoon Hollywood keessaa namoota kaffaltii olaanaa argatan keessaa tokko waan ta'eef fiilmiiwwan hojjetu irraa yoo xinnaate doolaara miliyoona 20 ni argata. Dabalataanis ogummaa fiilmii hojjechuu yookiin piroodiisariin galii dabalataa ni argata. Leonardoon hojiiwwan tola ooltummaa irratti kan hirmaatuu fi kunuunsa naannootiif xiyyeeffannoo olaanaa kan kennudha. Dameewwan investmentii hirmaatuunis duudhaawwan isaa kanneen keessa yaada gashuun kan hojjetudha. Leonardoon maatii isaatii fi bakka guddaa kan kennuu fi nama kabaja guddaa kennudha. Abbaa isaatii fi mucaa dhiiraa takkittii waan ta'eef fedhii aartiistii abbaa isaarraa kan dhaalfatedha jedhama. Leonardoon maatii hundeeffatee ijoollees kan horate ta'uu baatus miiltowwan dhiyoo fi maatii isaatii fi jaalallii fi kabajni qabu garuu addadha. Kanaafuu yeroo boqonnaa fi guyyaa ayyaana irrattis maatii isaa waliin dabarsuu filata. Leonardo DiCaprioon miiltowwan isaa yeroo ijoollummaas ammasii yoo ta'e qabeenya horadheera jedhee osoo hin boonin walitti dhufeenya qabu cimsuun amalaa fi ilaalcha gaarii akka qabu mirkaneesseera. Yeroo isaa kana dhalattee qabus ogummaa fi dhimmoota hawaasummaa adda addaa irratti ergaawwanii fi gorsawwan nama jijjiiran dabarsuun kan jiru DiCaprioon keessumaa investmentii riil isteetii irratti ciminaan hirmaateera. Taataan kun umurii hanga ammaatti qabuun manneen jireenyaa riil isteetii hedduu dhuunfachuu danda'eera. Manneen kunneen immoo tokkoon tokkoon isaanii qananummaan kan calaqqifaman, bareedina uumamaas haalaan kan mul'isanii fi fedhii laphee fi filannoo isaa irratti sirriitti kan itti agarsiisanidha. Qabeenyawwan Leonardo keessaa kan ta'an manneen riil isteetii muraasa isaanii kan ilaallu yoo ta'e bakka dhalootaa isaa Los Angeles keessatti kan argamu maanshinii Hollywood yookiin viillaa ni arganna. Manni jireenyaa ammayyaa fi bareedaa kun iddoo bal'aa irratti kan ijaaramee fi meeshaaleen ittiin fayyadamanis baay'ee qananii kan qabanii fi gatii guddaa kan baasanidha. Mooraa mana isaa kana keessatti iddoowwan bishaan itti daakanii fi bakka magariisaa sirnaan kunuunfaman bal'aas qaba. Humna annisaa aduurraa argamuun qilleensa naannootii fi mijataa taasiseera. Manni jireenyaa kun bakka ol ka'aa irratti waan ijaarameef Hollywood akka nama xiyyaara irratti naannoo isaa hunda of jalatti ilaaluu ni danda'a. Leonardoon Maaliboo keessatti mana jireenyaa ni qaba. Magaalaa namoota biiliyoonotaa fi bebbeekamoo fi bakka jireenyaa kan taate Hollywood mana jireenyaa cinaa galaanaas qaba. Artistiin kun investmentii qofa osoo hin taane New York Manhattanittis mana jireenyaa magaalaa kanatti sirriitti kan daawwachiisu appaartamaas dhuunfateera. Tokkoon appaartamaa fi viillaa isaatti dhiyaatee nama ilaalee fi Leonardoon kunuunsa naannootii fi hagam akka dhiphamu hubachuu danda'a. Manneen jireenyaa hunda isaatti maddawwan annisaa aduurraa kan fayyadamu Leonardoon qabeenyawwan riil isteetii isaa Ameerikaatti kan daangeffaman miti. Artistiin kun Ameerikaan alattis magaalota addunyaa gurguddoo keessatti bakka jireenyaaf kan tajaajilanii fi Ameerikaan alatti fiilmiiwwan hojjechuufis appaartamaawwan itti boqotus hojjeteera. Kanneen keessaas adda dureen eeramuu kan danda'u manneen jireenyaa Leonardo Paarisii fi Londanitti argaman muraasadha. Haa ta'u malee eenyummaa fi itti gaafatamummaa Leonardo konkolaattota calaqqisanis horateera. Konkolaattonni Leonardo qilleensa naannootii fi mijataa qofa osoo hin taane qananii fi baay'ee mijataadha. Muraasa isaanii eeruufis konkolaataan ammayyaa Tesla Roadster jedhamu tokko yoo ta'u, konkolaataan kun qilleensa gubataa yookiin kaarboonii gonkumaa hin baasu. Ariitiin kan deemuu fi bu'aa kalaqaa ammayyaa fi mijataa oomishamuun akkasumas elektirikaan kan hojjetu ta'uusaa nama dinqisiisa. Konkolaataan biraa Leonardoon dhuunfatee qabu immoo Fiskar Karmaa kan jedhamu yoo ta'u,
Konkolaataan kun boba'aa fi elektirikaa kan hojjetu bitatee artistii beekamaa jalqabaa ta'uun kanaafis fakkeenya ta'eera. Qabeenya konkolaataa isaa keessaa Toyota Prius DiCaprio kan jedhamus qilleensa naannootii fi baay'ee mijataa kan ta'ee fi waggoota hedduun duratti kan bitatedha. Kunis artistiin kun kunuunsa naannootii fi hagam itti gaafatamummaa qabuu fi xiyyeeffatu agarsiisa. Kana qofaa seetanii konkolaataa SUV Lexus or Hybrid jedhamuu fi elektirikaan kan hojjetus kamiinuu caalaa teekinooloojiiwwan ammayyaa qalbii namaa hawwataniin kan hojjetudha. Leonardo DiCaprio taatummaa fi piroodiisummaan barsiisaa fi bashannansiisuun addunyaa fi gammachuu dabaluun akkasumas waa'ee kunuunsa naannootii fi xiyyeeffannaa kennuun dhaabbilee tola ooltummaa damee kanarratti hirmaatanis maallaqaan deeggaruun ni beekama. Deeggarsa akkasii taasisuun addunyaan gara fuulduraatti akka tarkaanfattuu fi lubbuun akka baraaramu taasisaa kan jiru taataan jaallatamaa kun jireenya dhuunfaa isaattis gochaanii fi qabatamaan raawwachuun nama jireenyaa fi mooraan mana isaa keessattis annisa dura madaniin fayyadamuunis mirkaneesseera. Dhiphummaan DiCaprio naannoof qabu kan kana caaludha. Bara faranjoota 2022tti pirezidaantii Biraazil duraanii Jair Bolsonaro waliin afaan keessa wal bahanii turani. Taateen kunis akkanadha. Kunuunsa naannootii fi kan falmuu DiCaprioon uummanni Biraazil nageenyummaa fi kunuunsa bosona Amaazoniif jechaa fi biyyattii kanatti filannoon sadarkaa biyyaalessaatti akka gaggeeffamu yaada dhiyeessa. Bolsonaro garuu yaada kana hin fudhanne. DiCaprioon Biraazil lubbu qabeeyyiin addunyaa kana akka itti fufuu fi bu'uura kan ta'e bosona Amaazon biyyattiin argamudha. Lafa fayyaa ta'e fayyummaa keenyaaf bu'uura akka ta'uu fi dargaggoonni Biraazil filannoo itti aanutti sagalee isaanii dhageessisuu qabu haasaan isaa jedhu seera kunuunsa naannoo kan cabsan Bolsonaro aarseera. Inumaayyuu Bolsonaroon bosona Amaazon ilaalchisuun yaada murtee dhiyeessaniin filannoon kun humnootiin alaa kan keessatti hirmaatan yookiin murtii biyya keessaa jechuun akeekkachiisaniiru. Wanta ajaa'ibaa garuu lubbu qabeeyyii baay'ee addunyaa kana kan hammatee fi somba lafaa kanaa jedhamee kan waamamu kunuunsa bosona Amaazonii fi DiCaprioon bara faranjoota 2019tti doolaara miliyoona 5 kan arjoome yoo ta'u, faallaa isaatiin ammoo Bolsonaroon bosonni akka manca'u eeyyama kennaniiru. Kana qofa seetanii baruma mallaqa kana arjoome 2019tti Bolsonaroon bosonni akka gubatuu fi DiCaprioon maallaqa kenneera jechuun himatanii ture. Himannaa isaanii kanaaf garuu ragaa qabatamaa dhiyeessuu hin dandeenye. DiCaprioon waraana kan abarfatu nagaa immoo kan faarsudha. Waraana Ruusiyaa fi Yuukireen hadheessii kan mormu DiCaprioon dhiyeenyatti deeggarsa namummaa fi doolaara miliyoona 10 Yuukireeniif arjoomeera. Waraana kanaan lammiilee miidhamanii fi wallaansaaf deeggarsa adda addaatiif akka ta'uufidha kan arjoome. Gochi isaa kunis miiltowwan Hollywood waa'ee isaanii miidiyaaleen akka dubbatan yoo taasisan isaaf garuu hojii isaatu dubbataaf. Kabajamtoota chaanelii ajaa'ibaa keenyaa waa'ee ogeessa fiilmii jaallatamaa fi kunuunsa naannootiif kan falmu waa'ee Leonardo DiCaprio ilaalchisuun seenessa isiniif qindeessine kanaan gammaa ture. Nu waliin waan turtanii fi galatoomaa jechaa akkuma kanaan dura chaanalii keenyaaf namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuunii fi mallattoo bilbiltuu tuquun maatummaa keessan akka cimsitan yaadaa fi eeruu keessanis akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Yeroo fi fayyaa gaarii isin hawwina.